Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota baga nagaan gara chaanala keenyaa nagaan dhuftaniin jecha abduu gaayidiidhaaf namoonni haarawaa taatan sabiskiraayib godhaa. Akkasumas viidiyoo nuti gadhiifnu akka isin bira gahuu fi all notification irra kaachuu hin dagatan isin jecha. Egaan viidiyoo kanallee akkasiin hanga xumuraatitti ilaaltan abdiin qaba. Egaa jalqaba irratti akkuma jennee zoomii banachuu fi jalqaba irratti pilaastoorii keessa deemnee appilikeeshinii zoom jedhamu gadi buusuun dirqama keenya tahaa jechuudha. Egaan akkuma jechaa jirru pilaastoorii keenya keessa seenneetu zoomii yeroo gadi buufanne as deebinee zoomii banachuu dandeenya jechuudha. Egaan kana waan ta'eef hamma isin na faana bu'aa jechuudha. Amma gara pilaastoorii keenyaa seenneetu zoomii gadi buufanne sana booda akkamitti akka banamu immoo walumaan kan ilaalu ta'a jechuudha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan mallattoo sarchii kanarratti dhufneetu asitti akkuma argaa jirtan zoom jennee barreessina. Xiqqaadhaan zoom jennee yeroo barreessine zoom app jedhee nuuf fide jechuudha. Kunooti jechuudha laa agartanii. Kana waan ta'eef akkuma argaa jirtan ani gadi buufadhee qaba waan ta'eef open jedha garuu keessan immoo install jedha jechuudha. Install gadi buufadhu si ajaja jechuudha. Isin egaa yoo gadi buufattanii hin qabaanne silaa install gootanii gadi buufachuun dirqama. Egaan amma garuu kan goonu gara duubaa deebinee zoomii keenya keessa hin seenne jechuudha akkuma gadi buufanneeni. Egaan amma zoomii banuudhaaf gadi buufanneera jechuudha. Sign up bakka jedhu kana yeroo tokko hin tuqna. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota bakka kanatti birthday year jedha. Guyyaa dhalootaa waggaa jechuudha. Yookiin immoo umriidhuma walumaa galatti asitti waggaa 16 ol ta'uu qaba jechuudha. Waggaan 15 hin ta'u. 16 olii fi 16 jechuudha. 2000 barreessine jechuudha. Amma kuni waggaa 16 ol waan ta'eef 2000 barreessina. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan enter your email address jedha jechuudha. Email address immoo eessaa fidnaa yoo jettanii email address jechuun emailii jechuun kana yoo banattanii hin qabaanne ta'e viidiyoo biraas ni hojjechuu hin danda'a jechuudha. Kanaafuu email bakka jiru kana appilikeeshinii kana yeroo tokkoof gadi seen tuqxaniitu asii fidattu jechuudha. Emailii keessan kan sila banattanii qabdanii. Egaan ani amma banadhee waan ani qabuuf appilikeeshinii kana seeneetumanii salphumatti koppii godhadhee deemeetiin keessatti paste godhee ittiin banee isin agarsiisa jechuudha. Isinii akkasitti dhuftanii emailii keessan gadi qabdaniitu koppii yeroo godhattan gara duubaatitti deebitanii dhuftaniitu asitti itti guuttanii jechuudha. Laala agartanii asitti yeroo tokkoof tuqxanii sana booda paste keessatti gootanii jechuudha. Sila koppii gootanii fiddan sana egaa continue jettaniini kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya amma verificationin emailii ammaa irratti naaf dhufuuf deema jechuudha. Daqiiqaa 10 keessatti kanaafuu amma sitti emailii deemnee checkii goona jechuudha. Kunoo dhufnee gara emailii keenya yeroo emailii keenya seennu jechuudha. Emailii keenya keessatti akkuma argaa jirtan lakkoofsi haaraan nuuf seeneera waan ta'eef koppii godhanneetu achi deemna jechuudha. Ammas gara zoomii keenyaatti deebina. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya amma verification koodii haaraa waan argadhee jiruu fi yeroo tokkoon isa lakkoofsan verification koodii kana isanii fide paste itti godha jechuudha. Inni noofiin fudhata jechuudha. Jalqaba irratti maal guuttanii maqaa keessanii fi maqaa abbaa keessanii itti aansitanii guuttanii. Egaan akkuma argaa jirtan guuteen jira. Asitti maqaa kiyya kanan godha akkasiniif galuuf paaspoortiin yookiin booda immoo bakka kana geessanii nuuf banamuu dide waan jettanuuf
yoo kan isiniif hin hubatamne ta'e jechuudha. Akkuma argaa jirtan maqaa kiyya gara olii sanan godhee isin agarsiisa paaspoortii isaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyya qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa fi lakkoofsa qabaachuu qaba jechuudha wanti kuni. Egaa akkuma argaa jirtanii small leetarii fi capital leetarii fi nambarii ta'uu qaba jechuudha wal makaa. Kana yoo ta'e gaariidha jechuudha. Egaa kireet goone amma kireetii tuqna. Kireetii kana tuqneera akkuma argaa jirtanii eeggachuu qabna xiqqoo CCTV. Egaan kabajamtoota fi hordoftoota asitti waan lama nuuf baasee jira jechuudha. Waan sadii filannoo sadii jechuudha. Lakkoofsa paaspoortii kana seef godhachuu fi yookiin immoo akka hin barbaanne dhorkuu fi asitti ilaallee ija keenyaan hubachuu danda'udha jechuudha. Kana keessaa garuu kanan filadhu nan barbaachisu waan ta'eef dhaabbataa waan qabuuf ani zoomii dhaabbataa waan qabuuf nan barbaachisu not now jedheen dabarfadha. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota hamma dhufnee jirra jechuudha. Bakka kana geenyerra not now kan jedhu kana tuqna jechuudha. Ammas not now kan jedhu kana hin tuqna. Ammas not now jenneetuma bira dabarfanna jechuudha. Hanga inni fuula zoomii keenya keessa nu geessutti jechuudha. Ammas not now jenneetuma gara jalumaan dabarfanna jechuudha. Akka iskiippiiti wanti kuni. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya get started bakka jedhu kana yeroo tokkoo fi hin tuqna jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya waaw akkuma argaa jirtanitti zoomiin keenya haaluma salphaa ta'een banannee jirra jechuudha. Kunooti akkuma argaa jirtanii iimeeliin amma ittiin banee kan illeen maqichi kana jechuudha. Iimeeliin immoo akkuma argaa jirtan hurjii makatee akka securityidhaaf jecha dhokate malee banameera jechuudha. Zoomiin kun walumaa galatti. Egaan haala kanaan zoomii banannee haaluma salphaa ta'een abbaa barbaanne bakka barbaannetti jechuudha. Hirmaannaa quraanaas ta'e wantoota garaagaraa hundumayyuu deemnee hirmaachuu dandeenya jechuudha. Kana waan ta'eef namoonni chaanaala kanaaf haarawaa taatanilleen akka subscribe gootanii maatii keenya taatan kabajaa isin gaafadha. Egaan waan na wajjiniin turtanii fi guddaa galatoomaa isiniin jecha isiniin jaalladha. Egaa keessumattuu immoo dhaamsi kiyya namoonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe gootanii viidiyoo hanga xumuraatitti ilaaluu hin dagatinaa isiniin jedha. Nagaan naaf tura. Bye bye.